Lintura. Walga'ii addaa mani maree bakboota uummata taasiseen ministeerri muummee Abiy Ahmed gaaffiiwwan miseensota man marichaa dhiyaataniif ibsa isaatti dheeraa fudhateen deebii kennan. Sanbata dabree tarkaanfii waraanaa mootummaa isaaniitiif TPLF irratti fudhataa ture xumuramuu kahiman ministeerri muummee gaaffii tarkaanfii kun hagammaa maaf ture jedhu miseensonni man maree gaafatan deebisuu eegalan. Barkum 2018 garangoo dhufe caasa nageenya fi waraanaa TPLF dhuunfamatee akka ture fi yeroo nageen isaatii fi maatii isaallee waabii akka hin qabne dubbatan. ራሴንና ቤተሰቤን መከላከል የማልችል ofii koo fi maatii koo tiksuuf haala hin dandeenye keessan ture. Fakkeenyaaf gaafa isin ministeera muummee ta'ee bu'uura heera mootummaan biyya bulchi jettanii na muuddan hogganaan tika biyyaalessaa eegdota koo 3 ana waliin masaraa mootummaa akka hin seenne ittise. Ana nama eegdota koo dhuunfaarratti ajajuu hin dandeenye kan isin maaliif biyya hin eegne jettanii gaaffii kaastan. Furtuun waajjira kootii namoota tikaa kana harka ture. Bananii kan na seensisan baasanii kan natti cufan isaan turan. Biiroo keessa waan jiru waan hin beekneef bilisummaan hojii hojjechuu hin danda'un ture. Biiroon koo to'annoo koon ala ture. Biiroo qofa osoo hin taane furtuun mana kootii humnoota kana harka ture. Seensisanii kan natti cufan isaanii ganama na jala bananii kan na baasan isaani. Kana keessatti kan isin tarkaanfii hin fudhannee hin ittisnee jettanii gaaffii kaasuu eegaltan. Ani nageenya koo fi kan ijoollee kootii mirkaneessuu haala hin danda'u keessa hin turre. የልጆቼን ደህንነት ማረጋገጥ የሚችልበት ፖዚሽን ላይ አልነበርኩም። Waggaa lamaan darban mootummaan isaanii hojii rifoomii adda addaa hojjechaa turuu kahiman ministeerri muummee Abiy Ahmed TPLF waliin bu'iinsa amantaatiif sabaa garaagaraa 113 uumamu gochuun jeequuf yaalii gochaa ture jedhan. Lola ammaa kanaatti ka'umsa ka ta'e haleela raayyaa ittisa irratti raawwatees itti fufiinsa kanaatii jedhe. የሰሜን ዕዝ ጥቃት እንዳላችሁትም ድንገት አልተፈጠረም። Haleellaan izii kaabaa irratti raawwate akkuma jettan tasaan uumamne nu arrabsan deebiin hin jiru. Dinagdeen meeshaa waraanaan kaankaaniin shira hojjetan deebiin hin jiru. Bakka bakkatti wal ajjeechisiisan wal ficcisiisan deebiin hin jiru. Filannoo caraqaa yoo taasisan nu eeganii turani. Nuyi hin waraanne caluma jenne deebiin hin jiru. Siyaasa hedduu taphatan deebiin hin jiru. Kana hunda booda gara waraanaa kan seenan. Sana dura garuu izii kaabaa jechuun gabaabumatti iziiwwan kaan walitti hidhamanii hamma izii kaabaa hin gahan. Hidhannoonis waan hundaanu diippoon raayyaa ittisaa Itoophiyaa wanti dhukaafamu marti ka jiru naannoo Tigraay keessa. Rokkeettiin misaa'el Itoophiyaan qabdu marti ka jiru achi. Namoonni misaa'el irratti hojjetan marti nama naannoo saniiti. Rokkeettii kana achi baasuuf yaalii hedduu goone. Eertiraan nu waraanti jechuun daa'immanii fi dubartoota raayyaa ittisaa dura cibsanii akka achi hin baane dhorkaa turan. Eertiraan akka isaan hin waraanne ni beeku. Hidhannoon sun akka hin baaneef qophaa'aa turan waan ta'eef. Dubbii keenya irratti raayyaan ittisaa hidhannoon isaas galaan isaas waggoota dheeraaf achitti akka tuulamu godhameera. Jijjiiramni kun dhufuu baatullee sababa wayiin humni biyyattii achi qofa akka ta'u taasifameera. Kana hojjechaa turaniiti onkoloolessa 24 halkan naannoo sa'a 5:00 juuntaan as jiru qunnamtii adda kutuun kaayyoon isaanii kan ture jalqaba izii kaabaa rukuchuu achi bariitu Gondariif waldiyaa qabachuu Finfinnee Adaamaa Hawaasaaf magaalota kaanitti boombiin ni dho'aa biyyi ni jeeqama sana booda waan feene gochuu dandeenya jedhanii yaadan. Humnoonni as jiranis qophaa'aa turan gaafa mootummaan jijjiiramu waan ta'e ta'uuf. መንግስት ሲቀየር የሆነ ነገር ለመሆን ማለት ነው። Ministeerri muummee Abiy Ahmed akka hoogganoota TPLF hordofuu jiran ibsee dhiimagaal maqalee baqachuu jirti dhiyootuu tarkaanfiirra fudhannaa jedha. ይህ ኃይል ከመቀሌ ሸሽቶ ሀገረ ሰላም አካባቢ Humni kun maqaleedhaa baqatee naannoo hagara salaamitti walitti qabamaa jira. Akkana dhagahan wantiin barbaadu kaleessa galgala naannoo sa'a 4-5 kutaa hordofii keessa teenyee Abiy Adii fi hagara salaam jidduu jeeqama ture daawwachaa bulle. Nuyi sochii diinaa kallattiidhaan daawwanne. Halkan isaan hin haleelle sababni ammoo ijoolleef haadha warroota isaanii qabatanii baqatan. Loltoota keenya warra ukkaamsanis fuudhanii deemanii jiru. Abiy Adii fi hagara salaam jidduu ummata keessallee jeeqama guddaatu ture. Osoo ilaalluu hin haleellu jennee dhiisne. Kun garuu itti hin fufu. Amma hojiin ittaanu yakkamtoota iddoo dhokatanii baasanii qabuudha. Isaan hordofaa jirra. Fagoo deemuu hin danda'an. Kanaaf harka kennachuun gaariidha. እጅ መስጠት ጥሩ ነው። Lol torbaan 3 turhanaan bakka garaagaraatti humnootii mootummaa federaalaa nam nagaa ajjeese jechuun TPLF himataa turte. Magaala Adigiraat irratti namni nagaa 9 Maqalee irratti ammoo namni 19 mootummaan ajjeefamee jedhe TPLF. Ministeerri muummee garuu waraan kanaan namni nagaa tokkolleen hin ajjeefamnee jedhe. Badii namoota nagaarra gahuun wal qabatee of eeggannoo guddaatu godhame. Lola torbee 3 keessatti magaala tokko keessattuu raayyaan ittisaa nama tokkollee hin ajjeefne. Loltuun biyya kamiituu gahumsa kanaa olii agarsiisuu hin danda'u. Loltuu baay'ee naamusa qabuu fi goota ta'ee qabna. መቀሌ ልታፈርሱ ነው። መቀሌ ዲጉፍ ከነጎቹፍ ወንቲ hinjedhamin hin turre. Maqaleen bar kan keenya akkamiin diigna. Opereeshinii Maqaleen namni tokko balaan irra hin geenye. Humni addaa keenya sarjarii adda ta'e hojjete. ስፔሻል ሰርጀሪ የሰራው
Dubbii ministeera muummeetti deebina oduu gaggabaaboo isan beeksifne. Loltoonni raayyaa ittisaa fi miseensonni humna Tigraay 3,000 ol TPLF ukkaanfamanii turan magaala Gondaritti simannaa taasifamuu EBC'n gabaase. Loltoonni kunneen eessa akka turanii fi akkamiin gad dhiifaman wanti ibsamee jiru. Mootummaan Itoophiyaa oduun ambaasadariin Suudaanii kibba biyyaatti ari'amee jedhu kasobaatii jedhe. Gabbaasi miidiyaalee addunyaa irratti maxxanfamee ambaasadarichi eegi pireezidantii Misrii Abdel Fattah El-Sisiin Juba imalee ari'amee jedhe. Mootummaan garuu sun oduu dharaa kan warri TPLF deeggar oofaa jiru jedhe. Pireezidantiin Ameerikaa ta'uuf dorgommii kan irraane Joo Baayideniin adoo saree isaa waliin taphatu mucucaatee miilli cabe. Qorannoon CT scan taasifameen lafee miila isaa lamaa cabee jedhe daktarooti. Sabab kanaaf torbee muraasaaf kophee miidhamaa fayyisuuf isa gargaaruu godhataa jedhan. Chaayinaan waan suuraa sobaa kan loltuu Awustreeliyaa daa'ima Afgaan ijjeessaa jirtu akkaawuntii Tiwiitaa mootummaa irraa maxxansite dhiifamnu gaafachuu qabdii jedha Awustreeliyaan. Ministeerri muummee Awustreeliyaa Scott Morrison Chaayinaan ceer dhabdee suur jibbiinsa akkanaa qooduuf dhabdee jedhe. Biyyoonni lamaan wal harkisa siyaasaa jidduu jira. Dubbii ministeerri muummee Abiyyii yoo deebinu lol mootummaa Itoophiyaa TPLF waliin torbee 3 taasisaa turteen irratti dubbiin ijoo tokko qooda Eritiriyaatti. Ammaan dura Eritiriyaa fi qondaloonni waraana Itoophiyaa Eritiriyaan waraan kan keessa qoodu qabaachuu didaa turan. Ministeerri muummee Abiyyii garuu Eritiriyaan loltoota Itoophiyaa garas baqatan hidhachiisuu dubbatan. Biyyoonni ollaa haalleen Itoophiyaa deeggaruu himan. Juuntaan raayyaa ittisa biyyaa kabajamaa ta'e salphisee qullaa gara Eertiraa yoo ergu uummanni Eertiraa itti uwwisee bishaan obaasee laatee fi hidhachiise. Kana uummanni Itoophiyaa beekuus kabajuus qaba. Uummanni Eertiraa uummata obboleessa qofa osoo hin taane fira gaafa rakkoo ta'uus qabatamaan mirkaneessee jira. Dubbii keenya irratti ooppireeshiniin godhamee bakka bakkatti mana hidhaatti loltoonni nuyi argine guyyaa 10 keessatti cooliganii turan. Gara Eertiraatti warri bahan garuu guyyaa 2-3 keessatti bayyanatanii deebi'anii lolanii injifataniiru. Kan nu hin gargaariin hin jiru. Sudaan akkuma barame nu cinaa dhaabattee deeggarsa guddaa nuuf goote. Eertiraa, Jabuutii, Keeniyaa, Sudaan hundi olloonni keenya nu barbaachisu turan. Gara fuulduraafis miira wal kabajuun michoomaan waliin hojjenna nu barbaachisu. Waraanni dhaabbate rakkoon jirmariin akka furamu dhibba dhaabbilee fi biyyoota alarraa isaan mudatee ture ilaalchisee kan dubbatan yoo ta'u Itoophiyaan maallaqaaf jettee insaar mituu jedhan. Diplomaasiin እናውቃለን. ኢትዮጵያ ማለት Diplomaasii sirnaan beekna. Itoophiyaan biyya UN hundeessite, biyya AU hundeessite. Diplomaasiin nutti himamu. Marii fi nagaan uummata beekamnudha nuyi. Nagaa eegdota taanee baay'ee tajaajillee jirra. Kooriyaa fi biyyoota Afrikaa hedduu keessatti. Kun itti fufa. Michoota keenyaaf ergaan qabu nu waliin fira ta'uu yoo feetan nu beekuu qabdan. Nuyi hagam hiyyeessa taanullee mootummaa ta'uun waggoota dheeraa tokko keessan osoo hin uumamin dura nuyi mootummaa turre. Osoo isin akka biyyaatti hin dhaabatin nuyi biyya turre. ሳትቆሙ ሀገር የነበርን ሀገር ነን። እንኳን ዛሬ የዛሬ 100 ዓመት har'a haafuuti waggaa 100 dura humni hidhannoon nu caalu sin bitanuun jennaan lakki du'a nuuf wayya jennee biyya hin bitamin turtedha Itoophiyaan. Kana yoo irraanfattan isin yaadachiisu feena. Nagaa jaalattoota ta'uu keenya hubattanii waa'ee keenya beektanii miira walta'insaan yoo hojjenne malee hiyyuma miti wanti fe'e yoo dhufe namni Itoophiyaa kabaja isaa dabarsee kennu hin jiru. Saantimaan sodaachisuun Itoophiyaa bira hin jiru. Itoophiyaa waliin kabajaan waliin hojjechuu qofatu bu'aa qaba. ለኢትዮጵያ ይሰራል። ኢትዮጵያ ጋር ተከባብሮ መስራት ብቻ የሚያዋጣው Xumura irratti lammiilee nagaa 40,000 ol sabab lol kanaatiif buqqaanii Suudaan jiran deebisuuf mootummaan qophii ta'uu himan. Haa ta'u malee kanneen baqatan warri akka raawwatan yoo ta'an seeraan gaafatamanii jedhan. በራችን ክፍት ነው። ተባብረን ቦታቸውን መልሳቸው ዜጎቻችን ናቸው። Karri keenya banaadha. Waltaanii bakka isaaniitti haa deebisnu. Lammiilee keenyadha. Haga yakka hin hojjetinitti. Garuu rakkoo tokkotu jira. Dubartoonni keessan jirani, daa'imman keessan jirani. Dargaggoota qofa baqattoota kan jedhaman. Dargaggeessi kun eenyu kan jedhu yeroo waan deebisu ta'a. Maayikaadiraa irratti nama qalee baqate yoo ta'ee fi odeeffannoof ragaan guutuun yoo irratti argame seeraan gaafatama. Lammii qulqulluu yoo ta'e garuu boru ganama yoo deebi'e koreen hundeessine jira qophiidha. Addunyaanis kanarratti yoo nu deeggare ta'e karri keenya banaadha. Nuyi lammiileen keenya ala akka ta'an hin feenu. Garuu 30,000 baay'ee nu ulfaatu. Nuyi namni miliyoonaan nu jalaa buqqa'ee deebisnee dhaabnee jira. 30,000 ብዙ አታካብዱ። በሚሊዮን ተፈናቅሎብን እኛ አቋቁመን ስለምናውቅ ማለት ነው። Suudaan iddoo lammiileen Itoophiyaa qubatan deemuun gabaasaa kan turte gabaastuun BBC Ansooyin kanneen buqqaan keessa harki 50 dubartootaaf ijoollee jetti.
Hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waraanni ministeerii muummee Abiy injifadhee jedhee labsee dhumuu fagoo jiraa jedha. Akka Dabratsiyoon jedhuutti waraanni TPLF cina maqalee loltoota mootummaatiin waloluu jiran. Kaleessa Dabratsiyoon dhaamsa miidiyaa Rooyitaasitti ergee magaala Aksum kan mootummaan to'atame deebifamnee jedha. Dubbii himaan waraan TPLF Gabra Sadeeq sanbaata xiyyaara mootummaa kuffisnee balaalisa qabnee jedha. Naannoo Tambeenitti xiyyaarri kuftee gooticha humna ittisaa Tigraayin misaayilaan rukutamtee paayileticha waliin xiyyaarattiin gubattee paayiletichi to'annoo jala ooleera. Shaambal Taaddasaa Abrahaa Abbabee paayiletiin jedhamu qabameera. Ministeerri Dimookiraasii Itoophiyaa Zadig Abrahaan ka BBC News dubbatee dubbii isaa tan dhaaressee TPLF lubbuufiitiin baqachuu jirtii malee waraan harka hin qabduu jedha. That is a white lie that's completely false, which is against the truth. Suni soba adiidha. Dhugaarraatii guutummaan guutuutti kan fagaatedha. TPLF qabiyyee isaa cimaa magaalaa Maqalee gadhiisee jira. Karaa isaan ittiin magaala tokkoyyuu naannoo Tigraay keessaatii kana booda qabatan hin jiru. Tasuma hin danda'amu. Waraana riphee lolaas gaggeessuu hin danda'an. Amma lubbuu isaanii baafachuuf fiigaa jiru. Itti gaafatamummaa mana murtii jalaa of baasuudhaafis of dhoksaa jiru. Amma dandeettii humna waraanaa hin qaban. Hoggansi isaanii fi galmeen isaanii guutuun manca'ee jira. Milishaan isaanii fi poolisiin humna addaa isaanii kana booda hin jiru. Harka kennataas jiru. Naannichaatti malloonni qunnamtii addaan citanii waan jiraniif odeeffannoolee achi dhufan mirkaneessuun ulfaata. Hospitaalii guddichi magaala Maqalee keessaa hanqina guddaa dhiyeessii meeshaalee wallaansaa akka jiru koreen fannoo diimaa idil addunyaa beeksise. Hospitaalichaatti daawwannaa akka godhan hojjettoonni dhaabbata kana kanneen wallaanaman keessaa harki 80 mada miidhama qaamaa kan barbaachisu yoo ta'u hospitaalichi tajaajiloota kan dhaabutti dirqamee jiraa jedhan. Kan malee hospitaalichi reef namoota deebisuun kan oolu pilaastikiin daran hanqachuu ibsa. Barreessaan ittaanaa fannoo diimaa Itoophiyaa Engida Madarfoon haga dandeenyu gargaaraa jirraa jedha. Kun haqa beekamaadha. Naannichi waraana keessa jira. Hospitaalli guutamaa jira. Kanaanis hojjettoonni fayyaa hospitaalicha jiran humna isaanii kanneen miidhaman kanaaf oolchuu akka danda'aniif kun godhamaa jira. Wayita barbaachisutti hospitaalichi tajaajiloota kaan dhaabuutti dirqameera. Hospitaalichatti meeshaalee wal'aansaa kanneen akka siwuchers, antiibiyootikii, qorichoota dhiigni akka hin xinneef gargaaran antiikoagulantii fi giloovii dabalatee hanqina guddaatu jira. Rakkoo kana hunda arginee jirra. Waan dandeenyu hojjechaa jirra. Garuu meeshaalee wal'aansaa dhiyeessuu hin dandeenye. Kun hojii koree fannoo diimaa idil addunyaati. Ammaan tana kan dhiyeessinu tajaajila ambulaansotaa fi waan nyaata hin ta'in hospitaala geessaa jirra. Gambiraatiin loon kan keessatti dhaabbatee qaam tokkollee hin deeggarre himee miidhaa isaanii ergaellee ibsi. Guyyaa Afreessoo erga waraanni eegalee ambulaansonni keenya gidduu Daanshaa fi Baakaritti rukutame. Garuu amma haalli gaariidha. Hanga jimaataatti loltoota miidhaman hospitaala geessaa turre. Namoota gargaarsa barbaadan hundumaa bira dhaabbanne. Garuu waraana kana qaama tokkollee bira hin dhaabbannu. Hanga ammaa immoo namoota nagaa tokkollee hospitaala hin geessine. Dhaggeeffattootni sagantaan keenya galgal hanaa ganumaa waan weeddaniin hordoftaniif galatooma isiniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit kan BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Gama miidiyaa hawaasaa Facebook kan BBC News Afaan Oromoo hordofaa qooda. Ani Nasli Galgalooti Akboor isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.